Roome boqonnaa ja'a afur. Roomiyee, Roomeekoo, Roomiyee, yaa biyya bareedduu. Roomee baay'een jaalladha dhugaa dubbachuu fi Roomeen biyya gaarii qabdu, biyya gaarii, biyya beektonnii fi naggaadee hedduun keessatti baay'attudha teewooloojiin gaafa haasa'u. Eeshi boqonnaa afur. Wayi meeqa? Lakkoofsa meeqa? Ja'a afur. Boqonnaa ja'a lakkoofsa afurii. Boqonnaa ja'a lakkoofsa afurii. Akkasidha nan dubbisaa maqaa Allaatiin. Eeshi. Nuyi cuuphamuudhaan du'a isatti dabalamne isaa wajjin awwaalamne irraa Kiristoos humna inni kun cubbuu jalaa du'aniitu Kiristoos jala jiraachuu kan jedhu nuu ka'a. Kunis deebinaan ta'u. Dubbis kaa fiti. Hin jedhu kaa waa'ee cuuphamuuti inni kun cuuphamuudhaan duunee. Eeshi siifan dubbisa rakkoon qabu. Nuyi cuuphamuudhaan du'a isatti dabalamne. Cuuphamuudhumaan du'atti dabalamne. Kiristoos humna abbaa isaa qabeessa warra du'an keessaa akkuma kaafame jedhe moo ka'e jedha iddoo kanatti qalbeeffataa deemaa. Kaafame qaamni kaase tokko jira jechuudha. Ka'e utuu jedhee of danda'eera jechuudha. Kaafame nus immoo jireenya haaraatti hin jiraannaadha. Xumureera. Kalaas. Kana deebinsiif ta'u. Kalaasiin maali dharee? Hin jiru deebinaan ta'u. Kana kaa. Dhagaan qabatamaa kunoo ka'e. Kaafame jireenya haaraa jiraachuu keenya agarsiisa. Inka. Jooniyyee. Joonii koyenee fikir. Lafa Yesuus Kiristoos itti kaafame ragaa qulqulluu mudaa kan hin qabne, asqabii kan hin qabne, bira kan hin qabne, amma dhumaatti ragaa afuran sii kenna na dhaggeeffadhu. Hojii ergamootaan sii dhaqa. Na dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaa kaase kan jedhu dhabdee baay'ee rakkatte miti, hin gubatte miti dhalako. Rakkatte miti mucaako. Amma dhaqeensii baasaa na dhaggeeffadhu. Mucaako kana booda iddoo isaan wallaaltu. Dhalako 2:24 dubbisaa. Akkas jedha. Akkasidha. 24 irraati akkasidhaani. 23 irraa kaaseensi dubbisa. Namni kun akka Waaqayyo dur murtoo godhetti akka yaada isaatti dabarfamee kenname isin immoo harka warra seera Waaqayyo hin eegnetti muka irratti fanniftanii hin ajjeeftanii. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiike. Inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyee fi du'aa isa kaaseedha. Tokkodha. Hojii ergamoota 3:15 siidha kan mammoo. Hojii ergamoota 3:15. Akkas jedha. Isa namoota gara jireenyaatti geessu ajjeeftani. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi dhugaa baatuudha. Laman sii kenna. Ragaa sadaffaa Roomee 19. Warra moobaalii qabdan utuu na gargaartanii gaariidha dafee baasa waan ta'eef. Roomee 19. Eeshi. Roomee 19. Eewu dafee naa baasa moobaalii. Roomee 19 argadheen jira. Roomee 19 siifan baasa akkas jedha. Eeshi. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksiftee Waaqayyo du'aa akka isa kaases immoo garaa keetiin yoo amantee fayyina bara baraa ni argatta. Yohaannis 20:10. Roomee meeqa? Roomee Roomee 19. Aaboo ittiin du'a keessaa ba'es hin qabu. Iyyesuus Kiristoos Akkasin jedhu amma 10. Roomee 19 akkasin jedhu. Qulqulluun dubbisaa jira. Guys, applicationin dubbisa miti macaafa qulqulluun dubbisaa rajooniyyee fiqir. Roomee 19 sirri dubbisi. Eesh irra deebi'eensi dubbisa. Roomee 19 irra deebi'eensi dubbisa. Dhaggeeffadhu.
no Roomee 19 Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraanii argattaadha. Macaafa qulqulluun dubbisaara. Amen. Application. Amen. Yeah. Akka du'aa ka'e isa kana bareechinee waan isi boqonnaa kudhan waaqummaa akkasii miti waaqummaa isaa boolla diigee ka'uu isaati bari waaqummaa keessa taasisu obboleessa kiyya. Ka diigee kee maal? Bulguudha moo kan boolla diigee ka'u? Bulguu moo ol diigeessa seete kan boolla diigee ka'u? Dhagaa sanii hunduma ila dhagaye obboleessa kiyya. Ila namni tokko waan tokko gochuu hin danda'u. Dhageetee abdii. Eega du'a mo'atee ka'e du'a mo'atee eega ka'eeti. Dua injifatee kee nama ta'e kan dua injifatee kee hin jiru. Kanaaf inni immoo waaqummaa hin qaban. Dhagaa lagalchee ka'e immoo boolla diigee ka'e Joon. Dhagaadhaas hin jedhee bare. Boolla diigee ka'e. Ofirraa just maalat ila nama kana kunama waan nama kolfisiisuu miti waan nama kolfisiisuu illee miti waan amantiiti just ataadatti cooruu dandeessa akka barbaade taphachuu dandeessa garuu boolla diigee ka'e kan jedhullee dhagaa diigee ka'e kan jedhullee hin jiru hin dogoggoriin dhagaa diigee ka'e kan jedhus hin jiru boolla diigee ka'e kan jedhus hin jiru galagalchee hin jiru. Ishi maarree garagalchee fi diigee maal garaagarummaa isaa just tell me maali? Garagalcha jechuun wanta akkatti dhaabbate tokko kuffisuudha. Diiguu jechuun immoo bajambajuudha la bajambajuu mataa miilla ishee ol keessa balleessu. Ye bolla. Ayya shaatoo rakkoo qabu. Ayye garagalchuu jechuun fonqolchuudhaa mitiire. Lakki fonqolchuu sin jedhu fonqolchuu jechuun garagalchuu jechuun miti ammas hin dogoggoriin. Fonqolchuu jechuun wanta tokko man'ee isaa keessaa buqqisuu jechuudha. Saan maal miire wanti isin jenne dhakaa saniin akkas godhe isin jedhe bare malee ani waan biraa haasootti hin jiru. Anamma namni tokko boolla keessaa humna kamiin ta'a? Eshi Waaqayyo aangoo nama kennuu danda'a? Sheerii gochuu danda'a aangoo? Waaqa sheerii godhachuu danda'a waan sheerii godhachuu danda'a? Aangoo Yesuusiif kenneera. Okay. Aangoo ishi yoo namni tokko karaan kana qajeelaan kana kanaan jiraadha kana ala isin hin fudhadhu yoo jedhe maal gootare? Mirga isaati miti amantii jechuun anis akkasuma akkuma kee kana anis Yesuus Kiristoos akka du'aa kee kana yoo ani afaan kiyyaan ragaa hin baane ani fayyina bara jennaan seenu legiddi isa hordofuu qabdi. Dhageettee? Barumsi nuu kenname kana. Joori Fikir iddoo kanatti ammallee irra deebitee kan qabattu Yesuus Kiristoosiin abbaan akka kaase beekuu qabda. Okay, bareedaadha. Yesuus Kiristoos waaqa jettee fudhatteetta. Waaqa erga ta'ee Waaqayyoon maaliif du'aa ka'a? Dhagaye waaqummaan gaafa biyya lafaa dhufu fooniin biyya lafaa dhufe malee inni waaqumaa durumaanuu sababbi isaa immoo inni ija namatti mul'anne biyya lafaa irratti Yesuus Kiristoos ijaa mul'ateera. Kanaaf isa immoo waaqummaa irraa isa wanti isa adda goonu hin jiru. Dhagaye akka namaatitti jiraachaa ture. Wallaahi qo'a akkas miti. Ajandaa koo keessaan fiigiin kajoon akkan si kabaju ni beekta. Dhugaa akkan si kabaju ni beekta. Ammas gaaffii harka keessa si qabadheennaan isi tokko cimsu na godhe dhugaa dubbachuuf. Eenyutu ajjeese Yesuusiin? Yesuusin kan ajjeese warra Roomaaniiti. Roomaas soljerii waraanaa saniintu ajjeese Yesuus Kiristoos. Kana immoo eeyyama waaqaatiin malee kan ammoo kan taasise eenyullee miti. Dhageettee? Baay'ee gaarii. Yesuus Kiristoos Roomaati Yesuus biyya kee dhufaa jira ajjeesaa kan ittiin jedhe Waaqayyoodha. Jechuun raajiin dura dubbatame sun haa raawwatamu malee Yesuus Kiristoos durumaanuu Maatiyoos boqonnaa 5:17 irratti dhagaye seera John Badush. Ya afaan inni qabaate dubbata.
Maalifan si qabe beektaa ajandaa koo keessaa na jalaan bahin. Warri Roomaa sun nama moo nama miti? Nama siin jedhe bare obboleessa kiyya. Dhaabadhu gan nama. Yesuus Kiristoos immoo akka macaafa qulqulluu irra jirutti immoo nama hundumaaf du'e moo nama hundumaaf hin duune? Akka macaafni qulqulluu warra Kiristoos. Nama hundumaaf du'e. Yeeshi. Namoota ajjeesan sanaafoo hin duune. Du'e siin jedhe bara. Aha, ajjeefamee du'eef immoo du'ee ajjeefameef. Ajjeefamee du'e. Ani harakadhu bulisa koo. Nata jechuuleen ta'u wallahi waan hin taane.